Ani wanti naan galle tokko abbuma warraa kootu akkas biizii ta'ee qoraqoramoo kan nama hundaatu akkasi. Yeroo tokko anatti gaaffii natti ta'a. Mee isinis immoo waan keessartan warra abbaa manaa keessanii akkasitti biizii ta'ee sin rakkisuu jirtu moo anuma qofaadha? Yaada keessan koomintii irratti naa qooduu dandeessu. Viidiyoo kana jaallattanii hunda keessantu laayik gochuu ni gala. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jarra galata waaqa. Viidiyoo kana galgala keessaa sa'aatii 2 booda yookaan halkan keessa sa'aatii 2 booda kan waraabamee jechuudha. Ganama keessanii itti fataa jedhaatii dabarsaa hidheetiin isin biraan qaqqabsiisaatii jira. Gudii margitu viidiyoo kana sirrumatti ilaalame ani bakka tokkotti baay'ee tokko na kofalchiisa. Amma sa'aatiin kun sa'aatiitti lukkuun iyyaa jiru moo maal nabbasti lukkuun kun immoo sagaleen ishee galaa jira garuu itti moon fuufa. Kun egaa akkuma isiniin jedhee halkan keessa sa'aatii 2 booda erga iraata nyaanni erga hojiitii galeeti. Iraata booda immoo buna yookaan shaayii ni barbaachisa. Ani immoo sababatti buna danfisee fi abbaa warraa baay'ee biizii ta'a hojiitti. Misaalleen dhufuu yeroo tokko misaallee baay'ee hin fayyadamu bunallee hin fayyadamu waan naan jedhuu fi bunuma wayyeedhee buna danfise. Wantani baataa shinii irratti buusuu dhiisee fi laala inni iddoon jiru. Baataan shinii eessa jira? Kanarra baqqaa kanumatti furmaatee shinii lamaan koo fudhadhe. Isa booddee haala kanaanii buna keenya dhugaa akaayii garbullee nyaachaa jirra. Qodaa nuti akaayiitti nyaannu immoo guddaadha xiqqaan jedhiina hunda keessan akaayii garbuu buna galgalaa isin affeerree jirra jechaati. Bakka kanatti wantanii isiniin jechuu barbaadu tokko keessaatii jechuudha. Namni hojiitti yeroo biizii ta'u baay'ee namatti tola. Jireenya gaa'ilaa maalii gaafa jedhamu jaalala gaafa jedhamu hojiin hin jiru taanaan namni bakkatti ba'u bakkatti sammuu isaa biizii gadhu bakka walii galu bakkatti manaa gadi ba'uu hin qabu taanaan jaalala ni jedhamu walii galtee ni jedhamu gaa'ila ni jedhamu zeeroo yookaan kan tuu jechuudha. Sinii galee kanaaf hojiitti biizii ta'uun ana baay'ee natti tola akka kootti nuti jiruuf jireenya keenya keessatti anillee akkasumaan goroggoraa innillee akkasuma jechuudha. Namni abbaa manaa fi haadha manaatii mana tokko keessattuu jiraatu haa turuuti. Fageenya irrattuu yeroo gaarii waliin dabarsaa bashannanaa maal jechaati miti nu bira waan akkasii hin jiru wal yaannachuudhatu wal bira jirru wanti mari'atamu tokko illee yoo jiraate isa dhugoon sinitti himee qaama yeroo wal bira jirru kun kanuma jechuudha. Hagi nuti wal arginu garuummoo akkuma isa fageenya irra jiru yookiin immoo wal hin argine wayii bilbilaan jechuudha kan nuti mari'annu waan mari'achuullee qabnu innis akkasii anis akkasii amaluma tokko qabna waluma fakkaata natti fakkaata iddoo tokkotti. Kanaafuu waan akkasii kuni jiruuf jireenya keessatti baay'ee bareedaa ta'uu isaan argee as kanatti wanta isiniin jechuutii barbaadu anamma biyya namaa waggaa dheeraa tureen as deebi'ee asitti dhufee baay'ee bashannanu bakka babbareedaa deemu maal jechuun barbaadan ture mana madaamii keessa gaa amma kana sakaalamanii maal jedhaniitu aduun argiin tutturuuni sammuu ofii gadi baasanii boqochiisuu rifresh gochuun nama barbaachisa ture. Garuu immoo carraa kanaan arganne kana dhabe jedhee immoo itti gaddaan jiru maaliif hojii mataa kootii nan qaba innillee akkas biizii ta'a waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa inni kuni. Wanti na gaabbisiisu hin jiru jechuudha. Sinii galee illee jechuudha. Sinillee as kanatti wanti isin beekuu qabdaan mana taa'uun baay'ee tokko ulfaataadha. Sinii galee mana taa'uun isumatu gadi bahee isumatu ol gala taanaan harkasaa eegdu taanaan baay'ee tokko ulfaata yeroo akkasii. Ana amma hojiin qabu ta'ee isuman hojjechaa jiru kana isuma qabatamaa dhugaatiin hojjechaa jiru kana hin amanu walii galtee dhabuu dandeenya kanarratti amma kaneessa waltaa saatii kana galtaa saatii kana baata jedhee wal caqacaquutii dandeenya jechuudha. Ani immoo innis hojii isaatti akka kana biizii ta'an illee hojii kootti baay'ee biiziin ta'a yeroo akkasii kana immoo anis akkasii atis akkasii kan jedhuun walii galteen keenya jabaachaa jaalalli keenyallee tokkummaan keenya akkasitti deemaa jira. Kanaaf isinis harka dhiiraatti hin galiina qimamochi yoomiyyuu taanaan haga barbaadan addaan kuftanii lafa deemtan jilbaan daa'imtan yoomillee harka dhiiraatti hin galiina. Akka dandeessan abbaan manaa koo mana qabaa lafa qabaa fala qabaa mala qaba jettanii abdii sarran godhatina. Bakka kanatti dhiirri baay'ee tokko badaadha. Naaf harka dhiiraatti galuun tasuma hin barbaachisan amma ton zimmeedhee mana taa'aa ta'ee yeroon akkasitti misaayyuu yeroo bo'uun qabu jedhe misaa dhufaan jiru misaa ufaan jirtu maal gochaan jirtu jedhee waan meeqa gochuu loluu danda'a jechuudha. Garuu immoo bakkan ooluun qaba isinillee akkasuma bakka ooltan bakka itti baatan waa qabachuutii qabdu malee inni qabaa inni akkasii inni na baasa inni na galcha inni na oolcha inni na bulcheettanii abdii namarraan kaawwatiina.
harka namaatti hin galina sun jireenya namaati booressa jechuudha. Carii yookaan taliila waan jedhamu jiru isa sana booressaa jechuudha. Hagamillee taatan waan kan keessan ta'e tokko harka keessanitti qabachuuti qabdu. Yeroo sana namni kana waanan jedhiifan qaba waanan achi keessatti hubadhe baradheen qaba. Viidiyoon koo xumurameera. Viidiyoo biraan hagan deebi'utti laayikii gocha.